ajabaka ajaiba ajaiba ya dubbi bara ya dubbi dara dambaleen qilleensi farra bubbise nuraasu farra maala saasa maal tamsaasa raajii yeroo ammaa akkuma fetti kaasa agargirsa kooreen iljalatti muruu siifu ifijjira namoositti jiru sumaaf irmaaya dantaa sabaa goruun siifi irmaaya gara lammii goruu ajabaka ajaa'ibuma ajaa'iba yaa dubbii bara yaa dubbii gara dambaleen qilleensi farra bubbisee nuraasuu farra maala saasa maal tamsaasa raajii yeroo ammaa akkuma fetti kaasa agargirsa kooreen iljalatti muruu siifu ifijjira namoositti jiru sumaaf irmaaya dantaa sabaa goruun siifi irmaaya gara lammii goruu Jalan kale kayan lupu kakali bola kapat kawali hayadan nudansa jalan kale kayan lupu kakali bola kapat kawali ona jaso terang munurang gobelle ona jaso terang munurang gobelle batu ya sena godang nisatele Ayam tu dah ganti, kurang ni berubah.
akkana faate anniyaa hormitti abootana bar numa arganne bar ha ambassa najirat akkana namni yeroo goonni dhiira dhalaan qabu gaafa sabni qabsoo seene sabaa wajji qabsaawa gaafa sabni rakkate wajji rakkata gaafa sabni balloo bahee sabaa wajji balloo baachuu gantuu fi gugguuftuun immoo gaafa oromoon rakkate gama garaa fi ceeti saba dhiifteeti karaa irraa wayyaa barbaadetti jechuu anyway tesaani achuma dhaabna akkam jirtan jirra jirtu daawwattoota keenya daawwattoota Haji Xinxalaa yookaan Haji Falmataa Ibroo baga nagaan dhuftanii arra guyyaan kuni guyyaa marsaan afraffaa qoqqobbii geejjibaa yookaan gabaa lagannaallee waliin makatee deemaa jiru biyya keessa sochiin ammaa kuni baay'ee nama gammachiisa we are very happy hedduu gammachuu qabna جري فكيسودا في فينفني خيسا يكرتا زمن يمنا من زمن يبولشيت زمن جاني ميلا ولي راديك نجيرو انك كيجيبا بوزو نجفنو تشارلو انا سيني ما اوسا خنافو شورتيجين غازا بي خيسا دفاجرا شورتيجين غازا بي خيسا دفاجرا اوريدي ماكينان غورغودان سوچو انجيرو gama harargee baharra akkasi deemna hanga baale deemna jechuudha baale arsii hundee jechuudha injifannoo bareedaa deemaa jira arraan tana godinni sadeen kun yoo hudhee qabe biyya san irratti dhiibbaa hangana jedhamne godhuu danda'a jechuudha agarsiisaa jira bu'aa isaa firii isaa argaa jira jechuudha ta duraan dura gama harargee bahaa sochiin guyyaa lammaffaa guutumaan guututti akkuma dhaabbatee jira namoonni labsii kana cabsanii waraana wajjin deemaa dhagaa if dura kararraa guuraa doddotii khaasaa warreen geessaa jiran ammaan tana joolleen keessa walii dabarsaa jirti warroota seera kana cabsanii tuffatan akka tarkaanfii irra fudhatan gama harargee baharraa guututti irra qophiiftanii jiran jechuudha تبرا أرانتنا كيرون چلنقوتيس تركام في لاليسا فودتي جرتي جچو ورا سيرچ ابسه اوسو كيرون oromo waraana abiyot kaasahun yookaan ajaja kaasaay camadaatiin gimbaarun balaw jee osoo joollee teenya matarra facaasanii osoo dubartii teenya gudeedanii osoo shamarran keenya hidhanii torchi godhaniiti arraantana labsii qeerroon baafatteen naafsaa gutak yaa labsii qeerroo baafatteen let me see الكانسر يا سودا ما نقول شيء جراس يا لبسي قيرون بافتين وريج ابسن وري بولولا غويا تكاتي في لماف وان غويا تكاف تريبي اتي غويا تكلم فدته تريبي اتي غويا تكلم فدته يرو تنتي ترفيفتون جير غويا شنن خان اوبسو قبد ابان كونكولاتاتيس يوخ كونكولاتا شاتي فيادو تاتي ترفي قرشي كما لما خما سديه يو فغاتي خما شني جئ كونكولاتا إسا إبدا خيسا قديسون قبوچو مالف جنان أرانتنا قيرون إرقلب سيخانا لا بافتي مرسا سدفا جالا أما وانا قد آجران جاتشو تركان في فودا چاجراني چالان قررتي اوسو هندامين جدامو كونكولاتا هندامي أكسومت تركان في نرفودا تميجرا خبرامو نانو هررقي لقاتيس osoo karaa finfinnee deemu tasaabiin gurguddaan akkan deemne isaan yeroo hedduu halkan deemanii hin deeminaa jaamanii qeerroon dura baatee akkan deemne harargee lixaatti naannoo mi'eessotti aanaa mi'eessotti hin deeminaa osoo jaamanii didanii didee arrabsee deema maal fiddan je'ee deeme oggaa asaboot ol dabru taataaqiin isitti dhuftee ijoolleen akkasitti tokko huchiisanii jechu akkasi huchiisan jechu kanaaf isaatu seera cabse maaliif hin deeminaa jaamanii jiran nuti mirga keenya kabachiisuu qabna nujjeesaa jiran obbolaa keenya fixaa jiran shamarran keenya gudaadaa jiran
Kanaafuu labsiin labsiidha. Seerri seera, heerri heera. Hin deemina osoo jedhanii warri tuffatanii deeman akkasitti duraan isaan konkolaatallee fuudhanii daaraa goonaa jedhanii ka'anii akkasitti waraanni dhaqqabee fi akkasitti uffatee arrabsee deeme akkasitti ganda adamii galchan jechuudha. Santu jira amma. Kanaafuu dhiifama akkas gara kan akkasiin hin jeeqne. Akkasitti qeerroon Harargee lixaa warra tasaabii ogaa akkas godhan warri isaan booda dhufu baaragee ansoolaa seelana qabanii fi kana baafatanii achumatti paark godhanii achumatti socho'uu didanii hin deemnu jedhanii achumatti hafanii achumarra rafan jedhan achumatti aafatanii jechuudha. Tun dubbii qabatamaati jechuudha. Tanaa deemaa jira. Khataraa tanaafuun xiqqoo hadhaawaadha. Is no joking, no joking. Safaataan hin jirtu amma. Qeerroon amma akka durii miti hadhooytee jirti. Sirritti wannaa agarsiisaa jiran. Kanaafuu hedduu nama gammachiisaa tarkaanfii bareedaa deemaa jira. Akkasumatti karaa Arsiillee akkanumatti injifannoon galmaawaa jira. Karaa Shaasheellee karaan cufamee jira. Arsii keessas Baalee keessas babal'inaan roobee iddoo adda addaatti injifannoon sirritti deemaa jira jechuudha. So kanaafuu jara keenya arraan tana benziilli naannoo Finfinnee already makiinaan dur meetira maali baajaajiin 50 dur warafaa eeggattu kana gubbaan arraan tana kiiloomeetira meeqa arra salfii galtee jirti. Gaazniin jiru sa'a 4 sa'a 5 sa'a 10 si fudhata hanga qabdu sanuu qicachuudhaaf jechuudha. Already shortagein dhufee jira. This is good. Kuni injifannoo guddaadha. Lammaffaa qeerroon teenya bakka hundaa tarkaanfii wal fakkaataa akkuma kalees konkolaataa agartan Arsii keessatti bishaan fe'atee deemuu didee mismaara irra bahee inninis qileetti kute. Qilee seenee achumaan makiinaa qarshii miliyoona 4-5 bishaan qarshii meeqa irraa atarrafata. Bishaan qarshii gaaloona qarshii 20 gurguranii firii meeqa godhuudhaaf heeraa fi seera waan cabsee deemu inninis qilee seenee jechuun bishaan konkolaataan bishaan fe'atee deemu jechuudha. Kunis waan heeraa fi seera qeerroo cabsee deemeef jechuudha. Kanaaf bakka hundatti arraan tan immoo kana caalu hadhaawaa laalee isaa deemaa jira jechuudha. Kanaaf ijoolleen bakka jirtu jabaattee gurmooytee deemaa jirti. Kanaafuu qabsoon teenya bareedaa deemaa jirti. Ayyaana qaammee guyyaa 5 kana akkuma cimee tufuu jira. Waraanni sifatee dadhabaa jira. Waraanni hujii teenya jedhanii waraanni gaabbinaa seenee deema akka fedhe deema karaa kaaniin deema dadhabee jira jechuudha. Dhagaa guura hifatee jira jechuudha. Maaliif ummata wajji wal loltee ummata hujii si godhatu ummata dalagaa hin qabne ijoollee vakeeshinaaf iskuula irraa galtee mana tatteessu ta'amma islaa isaan hidhuudhaaf adamsu jiran karabbiin mishingaa kana samitti dhaabee mishingaan ni tole jaan amma wanni ta'ee jira jaan mishingaan Harargeen guutuun mishingaan bosona ta'ee jira. Akkana samit dhaabbataa yoo takka asiin haala hojii acheen namni isa arguu hin jiru kana ilaa qiyaamatti namni isa arguu hin jiru. Akka malee tolee jira. So kanaafuu arraan tana ijoolleen bakka jirtu maal godhaa jirti? Halkan makiinaa achi halaala argan wacaafaa ifii qopheeffatanii dhagaa gurte. Wacaafaan kun safaatan seenaa. Nama asii fi asii sidhawurra wacaafaan asirraa meetira 500 yookaan meetira 600 irratti dhagaa keessa yookaan wir gootee ijoolleen mishingaa dur shimbirroorra dhagaa harte yoo beeytan ni beeytan. Wacaafaa keessa dhagaa jabaa tokko keessee yoo akkana wir gootee itti gadhiiste daawwitii miti nama jeessa achi keessatti is silent killer. Kanaaf amma ijoolleen maal goote wacaafaan firiidha. Wacaafaan akka kilaashitti 80-90 bittu akka shugguxi qarshii 45 bittu. Wacaafaa ifiif dhaata. Algee akkana hoyxee guyyaa dalagaa qabdi. Guyyaa mirqaananii algee hoyxeetuma sumaatu tolfataa jechuu algeerraa. Wacaafaa kana tolfattee bareeffattee dhagaa tolfattee ijoolleen maal goote? Ka dhagaa cabsee walii bilbilan. Rabbi galanni haa ga'u teknoolojii. Khadidee dabre maal godhan? Walaa poolisni keessa jiraate mishingaa keessa jira isa arga dukkana. Nabi nabaas asumaan itti jate jechuudha. Amma ijoolleen kana godhaa jirti. Namu karaa kanarratti deebuu qaba amma tolee jira. Lolli lolamu amma. Ka yeroo isaa eeggate amma jechuudha. Ka qoraan biraa qabu warri qoraan bittanii jirtan yoo warri qoraan biraa qabu waan gaarii. Suni gaarii tokko la irraa wanni gochuudhaaf. Even wacaafaanu
yeroo tanatti waan tuffatamaatii miti namni mishingaa keessa dhaabbatee eeruu keessa asii aspaaltii san gubbarratti makiinaa cabsee dhufe yoo ijoolleen 4-5 taate asitti gadhiis kute makiinaan sun kute daaraa ta'a jechuudha daawwitiin isaa. Daawwitiin takka irraan tana qarshii meeqa Itoophiyaa qarshii 10,000 15,000 aroonoo meeqa akka baaftu qaalee jira daawwitiin. Inni fe'atee deemu wanni isa bololchee guyyaa 5 afachuu dadhabee naggaatee taanii wal dorgomeetiin qarshii 2,000 atarrafa jedhee bololaan cahu lubbuu isaa gaagaamarra buusa jechuudha. Amma eda akkas goote ijoolleen aboo nama na hin deemin karaan si dura cufaa jiraati hin deemin jaamee jira jechuudha. Boodeema maal fiddan jee arrabsee biraa deema. Ijoolleen dura jirtu walitti himte jechuudha. Maaliif bakki hundi cuccufamee jira. Harargeen guutuun karaan guddaan Finfinnee cufamee jira. Dhagaa guuraa deema waraanni wal guuree dhufa ni deemnaa ijoolleen ogaa inni deeme ammaas deebitee cufti jechuudha. Hin argatan san booda. Akkasii ijoolleen itti bilbilte ogaa kan waraanni jala dhufee isumaa ukaasan jechuu namicha makiinaa hojii. So maal jechuu barbaadeeti amma lolli amma tolee jira. Qeerroon halkan mishingaa keessa dhaabbattee yookaan namuu bakka jiru yoo wacaafaa tolfate wacaafaadhaan konkolaataan takka bira dabruu hin danda'u. Isinii galee? So kanaafuu arraan tana makiinaan jimaatis ta'e tokko hadabre hin jiru hidhaa oolee jechuudha. Karaan hidhaa oolee is a good very good wanni guddaan takka kabeekuu qabnu karaan gurguddaan 4 sirriitti tarkaanfii irra fudhatamuu qaba jechuudha. So wanni isin godhuu qabdan maali? Ijoolleen na dhaggeeffattan bilbila baatii takka guutuu isinitti iyyaa turre bilbila ijoollee qeerroo bilbila kaardii waan adda addaa kana godhaa isiniin jechaa turre gaafa akka labsiin akkanaa kun dhufe ijoolleen mooraaliitti hojjettu qabdi jechuudha. Isinii galaa isinii men jiraadha amma dura jinniin goda keessaa baatee namaa loltu hin jirtu jinniin goda keessaa dhuftee siif falmattu hin jirtu. Maleekaan samii garroobdee namaa falmattu hin jirtu. Bakka jiru waan biraa dadhabdan aboo ijoollee akkana gurmaawa akkas ta'a ja'anii ijoolletti dhaamu. Yoo dandahan warri dandeeysan bakka itti maallaqa kuusamuun hin laallatina akka wal dhageessaniin akka walit dhuftaniin akka afooshaatiin nama 4-5 tahaati ergaaf ijoollee huno kaardiitti bitadhaa waan nyaataniitti bitadhaa if eeggadhaa waan akkasii gaafa labsiin dhufe dalagaa teessan isinuu ni beektan halkan karaa cufaa achirra bada ammas bakka jijjiiradhaa deebi'aa godha maaliif jennaan isin nama miliyoona 50 karaan Oromiyaa keessa jiru hedduudha. Kam eegee kam dhiisa Harargeeti eegamoo magaalaa gurguddoo waliif fiduu eegamoo karaa guddicha Finfinnee geessuu eegamoo kam eegee kam dhiisa. Kanaaf jabinaan hundi godhuu qabaa. Anyway ammaan tana wanni haga ammaa deemaa jiru injifannoon hanga ammaa deemaa jirtu hedduu nama boonsaa waan hedduu nama tolaatii namuu bakka jirtanii ijoollee jajjabduu keessaa jaara ijoollee keessaa ijoolleen akka jaaramtu godha ijoolleen akka jaaramtu godha asittuu nama 4 5 6 7 taati namuu bakka irraa dhuftanitti ijoollee gargaara ijoollee akka gaaritti maaliif jennaan arraan tana tokkummaadhaan bakka takka amma namni tokko yoo maaliif bakki kun hin deemne bakki kun hin kaane hin je'ina because yoo caasaan jaarmaya naannoo sanii ciccitee jiraate ummanni ka'uu hin danda'u. Fakkeenyaaf iddoo tokko bakka biltsiginnaan akka gaariitti irra daleedee jira. Harargee hin dandeenye garuu Arsii fi Baalee hin dandeenye. Bakka caasaa isaanii caasaa qeerroo kukkutan san akka isaan deebi'anii if jaaran akka isaan deebi'anii jaaraman ammallee tooftaa haaraa wajjirraa tooftaa istaayila adda jiraan hin dalagu. Gaafa Oromoon tokkummaadhaan Oromiyaa guutuu keessaa waamte awwaadhu jala. You have to accept jala awwaachuu qabda. Wal jaaruu qaban garuu namoonni bakka jiru hundatti afaanumaan qilleensa qofarraa himiti dubbiin qilleensa irratti qofa wannaa jechuu miti. Qilleensuma irratti qeerroon akkasii qeerroon asiin horii qeerroon asiin bu'u jechuu miti. Ijoollee itti bilbilanii aanaa abaluu keessa nama akkamtu jira nama jabaa akkamtu jira dirqamatti kannu
ganda jaaru ijoollee already gaara jirti ijoolleen nama itti bilbileetuma moraalii isaanii eegee hodhaa qarshii waan kaardii itti bitatan hodhaa waan itti boolii bitatan waan adda godhatan nama ja'uun barbaaddi ijoolleen maaliif lubbuu fi tuufuu bahanii jira waan ta'eef isinii miti isin jettanii fi miti ifiif already bahaa jiran jechuudha so asirratti akka gaariitti irra dalagamuu barbaachisa ta duraan dura Itoophiyaan karaan guddichi isin qabdu tokkoffaan number 1 karaa Harargee fi Djibouti wal qabsiisu karaa Harargee fi Mali Finfinnee fi Somaaliyaa wal qabsiisu karaan kuni sirriitti teekeer godhamee jira jechuudha hin dandeenye abbootiin garaa bilaashuma Abiy irraa maallaqa nyaatte they cannot do that man this is Harargee man kolkollee fi kashlabbee asirra teessee afaan bantu tanaaf Harargeen jilbifati hell no akka dhiiratti huutee qabdee jirti akkuma gaafa galma keessa gisee Abiy dhufu fincaan ispoortaa fi koortaa goosiftee hiisiftetti Harargeen arra ikoonomii qad gootee qabdee jirti jechuudha yeeta abbaatu eessa abbaa keetii sochootaa siin jettee jirti eessa abbaa keetitti sochootaa siin jettee jechuudha hin jiru anarra sochoon hin jiru siin jechaa jirti yoo asiin dabarte achiin si eeggata bakka jabaatteetti dhukkee sirraa kaasa jechuudha maaltu kana fida amma akka gaafa kaan Jawaariin maal ja'anii ni turan qeerroon caasaan isaa diigamee jira amma booda hin jiru yoma kuruunii jenne amma dur so kana amma isinillee dirqama tokko wanni isin fudhattan keessa wanni isin walii bilbiltan hatattamaan yeroon ammallee dabarre joolleen they don't need joolleen barri peelolaa ta'uu isin barbaachisu bar taankiin barbaaddu bar joollee tuma bilbilaati waan dandeessa waan biraa godhuu dadhabdan konkolaataa seera cabsu heeraa fi seera cabsu wacaafaadhaan doddotii dura cabsaa karaa dura cabsaa hunoo barcaa keessan isin halkan bada silaa midhaan qotole lafti magariisa ta'ee jira akka sanitti ijoollee bira dhaabbachuu yoo ijoolleen akkasii gurmooyte waa hedduu godhanii garuu ammallee waa hedduu injifannoon kaduraarra amma bareedaadha babal'inaan deemaa jira gama Arsii lixaa kana hedduu nama boonsaa Harargee lamaan nama boonsaa Baalees akkasumatti iddoowwan gama Wallaggaallee sochiin ni jira is very good waan gaarii deemaa jira immoo Itoophiyaadhaaf arraantana godina 4-5 miti godinni tokko isii miidharra arra godinni tokko guyyaa qaammee guyyaa ayyaanni as deemu kanaan jimaa dhabu kuduraa dhabu sangaa dhabu hoolaa fi re'ee dhabuun lukkuu dhabuun irrina fida arraantana magaalaa guddittii Finfinnee keessatti magaalaa dhiiga Oromoo dhuyidusan keessatti sinigala arraantana irrina guddaa fida kanammoo kun bu'aa guddaa firii guddaa agarsiisa khasaaraa already dhufee jiru irratti kanaafuu Oromoo yoo itti huune malee yoo itti muddine malee yoo itti qabne malee mootummaan kun harka hin kannatu kanaaf arraantana huutee jirta qabdee jirta arraantana qabsoon Oromoo sadarkaa jilba bira huttee mudhii mogolee caccabsitee jirti arraantana morma jalatti ol siiqataa jirta Abiyyi jilbifataa jira abshir akka amala isaa gaafa dura dhufeesan yiqirtaa zaman yiqirtaa bullshit we don't care about yiqirtaa after now we don't care hell no ya yiqirtaa zaman miila namarraa dhiquu bullshit takka nu sobdan lama nu sobdan hin feenu dheeyxee asmaraa dheeyxee gajjattee buna qiccee maal jettee kuni no hin dalagu amma boota hin dalagu deem gawwaa kee barbaadi deema takkala uumaafaan deemaati ayyootii teenya dhiiga boochisaa shamarran keenya mana hidha guurtanii gudeedaa shamarran keenya toorchi godhaa achi wanni irraa deemaa miila dhiqaa isin warra dura miila irraa dhiquu bartan san hin jiru nuti aadaa teenya keessatti miila walirraa dhiquun hin jiru qaanyiidha gooftaa giiftii durataa itti aana keessataa gubbataa we don't have that we are democratic people nuti sirna gadaatiin bulla nuti mirga walqixxummatti amanna nuti dubartiin dhiirri hundi mirga walqixxummatti amanna dimokiraasii nurraa qicatte Ameerikaan kanaaf arraantan huunee si qabnee jira kanaaf jabaadha qeerroon teenya sochiin isinti jirtan kana daran jabeessa warri biyya alaa jirtan dippiloomaasii
qabsoo xiqqoo hin dalayne amma dabareen khabiyyaati dabareen karaa cufuuti ka isaanii waan ta'eef amma xiqqoo isinilleen gaaza qiqqicadha amma gaaza isinirraa irratti itti qiccadha gaaza keessan qiccadha gaafa gaaza qiccattanii guuttattan booda dabareen itti aanu itti mudduudha ammallee karaa biyya alaa diiyaaspooraa kana embaasii cufsiisu already qarshii doolaara Ameerikaa biliyoona 2 ka Abiy Ahmed ittiin balatsaguudhaaf yookaan ittiin badhaadhuudhaaf Ameerikaa sossobe sun is gone. Wal baankii irraa afaan qabdee jirta. Amma IMF itti xalayaa barreessita, IMF irratti Twitter goota, IMF irratti hiriira baataa jechuu Washington DC. Ambaasii cufsiiftaa jechuu amma taraan taqeerrooti. Immoo taqeerroo gidee jennu. Jara keenya. Jarri maraattee jirti. Jarri waan qabattee gadhiistu wallaaltee jirti. Kamtu qeerroo, kamtu qarree. Kam qabanii, kam hidhanii, kam gadhiisan. Waraanni nuu hifatee jira dhagaa guuraa oolu. Waraanni nuu hifatee jira dalagaa idilee dalagu jira. Aballi isa fe'isa, gaaza isa fe'isa, waa meeqa isa fe'isa. Hin hifatin ittuma muddi. Itti cufi itti muddi. Wacaafaa kee karaa gaafa ati labsiin bahee jira hin deemin siin jee hunoo mishingaa keessa dhaabbadhuuti. Meetira 500 meetira 1000 kara dhaabbatteeti. Wacaafaa keetuu wannaadha. Dhukkee irraa kaastaa jechuudha. Kanaaf mootummaan addunyaa tanarratti saba guddaa wajji wallolee injifate hin jiru. Abiy Ahmed khawaggaa lama qofatti akkana farancalee farshaanee qarshii sadaqaatiin naqabaa nagadhiisa hodhu taayee danda'atillee shaahii qarshii miliyoona 3 dhugi. Deema baluufaadhaaf hagana godhi akkana jaari akkas godhi jee farshaanee nagadhiisaa jee dhiisaati. Diktaatoroonni waggaa 40 bulchanii hu abbaa kiyya namni gaafa irraa dhufte sabni tokko funyaan qabee masaraa mootii keessaa gabbaaseeti akka buutii cafaqee ajjeesaa jechuudha. Sinigalee kanaafu arraan tana sirna nafxanyaa sirna abiyoot sirna aadaawii siraatii Oromoo irratti hin deebisa jettee wanni ati gugguufaa jirtu bakka takkasin baasu jechuudha. By the way arraan tana Tigraay filmaata gaggeeffatti qophiisi warra biyya alaa afeeranii turan miidiyaa gurguddaa Reuters BBC ummata gurguddaa afeeranii xalayaa Tigraay fudhatanii filmaata Tigraay gaggees maali gabaas najaanii warreen dhufan booletti dhoorkan jechuudha osoo isaan xayyaara karaa Tigraay deeman hin deemtan jaanii dhoowwan jechuudha. Good, very good. Barwaa meeqa jira? Arra gisee Reuters fi AP fa BBC fa oggaa Abiy dura dhaabbate amma jarri kun maal godhani gabaasa? Aboo dhugumaanuu warra santuu irra dimokiraasiidha. Abiyyiin nuti edaa maallaqa qarshii sadaqaatti kan nu diktaataraa isin jaan jechuudha. Sinigala. Kanaafu edaa Abiyyiin nuti qarshii sadaqaatti kanninu edaa inni diktaatara dhugaan isin jaawuno BBC afaan Oromoo dhaggeeffadha. Journalistii internationally sadi dhoowwan akka isaan Tigraay hin deemne. Maaliif filmaanni kun filmaata heera qabeessaa miti. That's it. Baga argan, baga dhugaa agare, baga miidiyaan addunyaa international miidiyaan dhagee waan deemaa jiru waan lafarra jiru baga arge. Ni gabaasa jechuudha amma. Namichi kun dhugumaan karaa diktaatarummaa deemaa jira jechuudha. Kunillee nuftumsa. Kun nuftumsa guddaadha. Maaliif Reutersin addunyaa irratti tokkoffaadha, AP'n guddaadha, BBC'n guddaadha, CNN'n guddaadha. Warreen afeeramanii dhaqan dura dhaabbatee jechuudha. Warri miidiyaan Tigraay koottaa nuti elekshiina qabnaa, elekshiina keenya koottaatii nu gabaasaa ja'anii xalayaa kabajaan ergan kabajaa waamicha san fudhataniiti miidiyaan gurguddaan ka'ee booletti erga bu'ee xayyaara fudhatee karaa Tigraay ogaa deemu dura dhaabbatanii jechuudha mootummaan Abiy. Good job. Akkanumatti qaqqabata. Harkuma fiitiin bari. Harkuma fiitiin fidhodhosaa jira. Harkuma fiitiin. It doesn't matter. Ati kalee Nobel yoo fudhatte. Kalee Nobel Peace fudhatte mi? Ati nama nageetti si beektii addunyaan saniifuu maal godhuu qabda? Ati have to release. Journalistii duran dhaabbatin. Kanaafuu wanni OMN irra shira daba dalagan hunoo asirra ragaa fi baan jechuudha. This is good. Waan bareeda. So kanaafuu jara keenya Abiyyiin khasaaraan inni already mataan itti seenee jiru, khasaaraan inni keessaan baane, kana gubbaan gaazni shortage jira, economically already qaala'insi dabalee jira, ayyaana as deema, miidiyaan isaanii buufaan galgalaa ganama kijiba yiqirtaa je'ee waan gabaasu dhabee warra miila walirraa dhiqu nama agarsiisa. Ya yiqirtaa zaman.
injiru abbaahi Itoophiyaan amma booda wal shawwadaa wal sobaa walitti kijibaa deemuun injiru dimokiraasii dhugaa siyaasaa dhugaa achirra kadhaabbatuun dhaabbate yoon taane namuu ollaa ta'ee walii galee wajjin jiraachuu danda'a jechuudha. Kanatu deemaa jira. So kanaafuu arraantana jara keenya obsa ittuma mudda ittuma qaba. Gaafa guyyaan shanantu dabarte rizaaltiin itti aanu maali? Tooftaan itti aanu maali? Ka itti aanu ammallee wanni godhamuu qabu. Warra kittalayyoo fi basaasa jennisan amma dubbiin ta duri miti. Isinillee warri diaspora jirtan wanta kana caqasa. Wanta kana caqasa. Isinillee dirqamni isin bahuu qabdan. Joollee biyyaa bakka irraa dhuftan qe'ee irraa dhuftan karaa irraa dhuftan hundani beeytan. Ummata dinniin itti kannisiisa. Joollee qeerroo bira dhaabbachaa waan isaan barbaadaniin waa hunda rifeensa tokko nama dura haaddatanii tokko kophaa haaddatan jedhan isinii galee. Kanaaf isin waan dandeeysan joollee qeerroo tana jajjabeessa akka gaarii jabeessa. Isaan warri biyya daandii fi waa hunda hudhee harkaa qabee jiru. Jaalannullee jibbinullee. We see the result agarree jira jechuudha. Qeerroon arraantana huutee mootummaa kana ka qabdee jirtu ka hojiin garsiisaa jirtu ka seera cabse adabuudhaan osoo konkolaataan makiinaa waraanaa takkan sodaatin jalaa wal miliiksaa hujii baasaniifi jechuu is good. Amma gaa wannaa jiraame amma Tigraay gaa filmaata gaggeeffachuuf deemte Abiyyiif du'a kun Abiyyi mataa qaqqalamoo jira akka gaala duubaa qaqqalan beeytanii gaala warri hin beeyne isin gaala asii qalan booda asii qaltee waliif fiddeeti mormarraa baafta. Abiyyi Tigraay asii qaqqalaa jirti. Is shame for Abiyyiif du'a kun Abiyyiif du'a osoo biyyan ani bulcha jiru biyya federaalizimii qabdu osoo jiru dhiirri akkasaa filmaata gaggeeffataa jira. Kottu onnee qabdaa nabbuu ijeeni kottu mee onnee qabaatte nabbuu ijeeti filmaata gaggeeffataa jira. Shame a'uuzu billaahi laalame osoo biyya takka wajji jiraannu Tigraay arraantana mee warri haa maal irraa barata? Oromoon maal irraa barata? Somaaleen maal irraa barata? Sidaamaan maal irraa barata? Kanaafuu kun maal fida? Bu'aa guddaa fida. Bu'aan guddaan inni fidu ta duraan duraa Abiyyi osoo inni taa'ee argu osoo ijji isaa agartu yoo warri Tigraay jabaatee filmaata kana gaggeeffatee fixe his governance is weak jechuudha fudhata uummanni. Edaanuu nuti usuneetumas yala bulla malee asiin ka Oromiyaa bulchaa jiru qeerroodha. Tigraayis kunoo filmaata mataa ifii gaggeeffatti. Duuba maaliif kanaaf ajajamnaa maaliif gibira kafallaa jaa uummanni. By the way gibira waan gibiraa san itti jabeessa itti hudha gibiran kafalina. Gibira waan ja'an hin kafalina. Baankii Itoophiyaatti hin fayyadamina National Bank. National Bankin waggaa 50 keessa yeroo duraatiif National Banki fi kami tokko hin beeku mootummaa keessa lama gurguddaan takka boonasa waggaa dhumarra hojjetaan baankii hedduudha. Boonasa fudhata waggaa dhumarratti maallaqa boonasa waggaa dhumarratti ayyaanninis kunis waan jiru yeroo duraatiif boonasa dhoowwaman. Maaliif shorteejii qabnaa maallaqa hin qabnu. Ibi waraanaahu amma tooftaa baasaniiti maal gochuuf deeman? Warreen abbootii qabeenyaa kottaa hiraata gabataa qarshii miliyoona 5 maaddii takka bitadhaa ja'anii maallaqa ammallee ummata kiisha seenanii tujjaara harkaa saamuuf deeman. Even tujjaarri kunuu suutaan bar garagala. Hai dinqummaa garagale beeytanii dinquun isin hin dhagoonni jeef maal? He has his own reason. Because already namichi kun sirna abbaa gadaa qaba, foollee qaba, waa meeqa qaba. He knows. Taajiroonni kunis yeroo xiqqaadhaaf onnaa ja'an malee booda namni akka taajiraa giriidiin hin jiru. Amma isaan dhugaadha yeroodhaaf bakka biltsiginna minaamin bakka paawara waan qabu isaan. Maal godha amma filmaanni Tigraay kun paawara Abiyyi irraa gabbuusa jechuun uummata biratti shakkii uummata keessa saboo namichi kun hanganuma ida paawara qabu mee makalaakaan keenya maal eegaa? Hai sabiyya takka keessatti uummanni kun mee hootu nabbuu ijee akkami filmaata gaggeeffata? Erga hootu nabbuu ijaanii filmaata gaggeeffatan so kanaafuu duba nuti maa gabbarraa maaliif qarshii miliyoona meeqa gibira kafalaa siin jedha. Amala tujjaaraan beekta tujjaarri smartiidha. Tujjaarri har'a qarshii miliyoona 5 kasii kanne dachii kaaree meetira meeqa sirraa fudhateeti. Gawwaan seen takka gibira dhiisteetiif. Kanaaf jara keenya Abiyyi yoo Tigraay filmaata kana fixatte Abiyyi khasaare. Abiyyi khasaaree jira. Uummanni ajajamuuf gibiran kafalan poolisiin fi raayyaan ittisa biyyaa ni beela.
hojjetaan mootummaa duraanuu koroora waggaa haaroo kana ji'a tokkoof akka isaanii raamuruuf deeman iccitiin jalaa baatee jirti qophaa'anii jiran mindaa ji'a tokkoo waraana keessan jajjabaa kanaaf who cares hin jaa mammanni maali waraanni keenya jajjabaan kamiis hin jaa hay waraanni keenya jajjabaa makalaakaan kaas dubartii fi shamarran keessa deemee tumu kana moo kaachi deemee milishaa Tigraay firraa dhoowwuu dadhabe sani moo kamiis hin jaa mammanni sinigala kanaafuu jara keenya amma nuti wanni godhuu qabnu namuu bakka irraa dhufe godina keessan namuu bakka irraa dhuftan joollee jajjabeessa joollee qoraan itti bita abbaa takka lama haa ifiin eeytu haa isaan rakkise kaabinee isaan rakkise basaasa isaan rakkise warra isaan cinqu san qofaaf protect itti godhatanii jechuudha haafe isaan hojii isaanii ni beekan jechuudha kanarratti namuu bakka jirtanii joollee jaara bakka jirtanii itti erga qoraan bitaa fi akka isaan ifiin eegan akka isaan nama isaan rakkise tokko wanni godhan ganda adamii galchan jechuudha san irra dalagaa sirriitti san akka gaarii irra dalagomna kanaafuu kanaa achi namuu qa'ee jabeessee eeggachuu qaba maaliif jennaan arraan tana Tigraay gaafa filmaata kana gaggeeffatte Abiyyi akka harka kannete ilaalti Walqaayit Jinni waa hunda harka jala galfatti amma achi ani biyya Tigraay jaananaaf isin ollaadha isin jette jechuudha eenyu ani dhiira kajoo achi deemee ittiin dubbatu gusan isin galee kanaafuu as armaga doggaa dhufe Abiyyiin yoo ka'eetiin sadaqaanaa kannaa jaajee namni sadaqoon jiru no we don't give you no more sinjan donation hin jiru ammaan booda Abiyyi sorry deem dura warra hidhaa hiite san warra already timamee jiraar ji'a jaha kannameefi jira within 6 months Amerikaan timte jira ji'a jaha keessatti warra afaan maqaa siyaasaatiin hiite kana hunda gadhiis jennaan isaan chirichaaroon gadhiisaa jiran jaalatanii seetanii yaa iqirtaa zaman chirichaaroon nurra naggadachuu feetanii jiru iqirtaa zaman jettanii tokkorraa warra high profile ta'an 10,000 warra gadii kana jiru 1,000 2,000 3,000 hin jiru jumlaan gadhiisa jumlumaan harra duraa banaa gadhiisa hidhamtoota Oromoo guutuutti gadhiisa jumlaadhaan akkanuma hulaarraa banaa gadhiisa yoo barbaadan maaliif badiin isaan balleessan hin jiru garuu amma erga maasxanqaqaa boosiin keessan Ameerikaa isin kanne booda muddamtanii dafaatii furmaata fidi jettee Ameerikaan maasxanqaqaa itti kannitee jirti Abiyyi we need action within 6 months daftee warroota siyaasaa kana hunda hiiktee biyya san kara dimokiraasii oofuu qabdaa jettee dhugaatti himtee jirti Ameerikaan jala murtee yookaan maallaqaan sadaqaabsii kannu jira maallaqaan akka liqisii kannu jira maallaqa adda addaa itti gargaaru jira kana hunda afaaniin si qabaa jetteeni jirti Ameerikaan boosii dhaga maal gootan poolisa nama kiraa manaa sirraa kafalu nama qoonqoo nyaataa sirraa kafalu hin ta'u wajiitti hin jirtu reega hin jirtu bara guyyaa 60 hojii I don't know waan akkasiiti kanaafuu arraan tana Abiyyi osoon jaalanne funya qurquritti osoon jaalanne akkanatti akka peenii kana funyaan kana keessa urteete Ameerikaan dafiitii gadhiis jetteeni jirti TPLF yookaan Tigraay filmaata isaan gaggeeffatan recognize gootee jirti addunyaan akka Somaalee laandi moo maal jaaniin ta hargeysaa tun ta Somaalee irraa muramte biititu waggaa 20 wahiif erga nageeni bu'ee naggada qabdi baankii qabdi waa hunda qabdi immoo addunyaan recognition kan nuuf ditti biyya tana for some reason akkasimi Tigraay immoo akkasanii miti ta Tigraay adda Tigraay biyya if dandeesse ta'uuf deemaa jirti jechuudha guyyaa 60 yaa thank you sinigale so kanaafuu Abiyyi guyyaa 60 kannanii fiiti arraan tana wanni isaan yahiqirtaa zaman jaanii akka gadi bu'anii miila namarraa dhiqan kuni bar fiqir kijiba mee haadha Oromoo ajjeesaa haadha Oromoo dhiiga boochisaa shamarran keenya dhiiga boochisaa joollee waggaa 12 rasaasa mataa keessadha yemin iqirtaa maal kun isa fake amman booda nuti garaa jabaachuu qabna fake ittiin amannu iqirtaa fake kana dhageeffachuu qabnu nuti yaa kanaafuu dhiifama fake kana never ever Oromoon hin fudhattu jechuudha kanaafuu guyyaa 60 kannameef kana maal godhani manni murtii joollee maal godhu eegalee wabii qarshii 100 haga 300 irra ramada bakka hundatti oggaa 100 200 300 irraa fuudhan gadhiisa
poolisniinis hold godhaa jechuudha. Maaliif maallanyi mana murtii sun kabiraati. Sunis karaa bira deema. Kunimmoo asitti hayee barna gadhiisan hoggaatteen lakkii isin gadhiifne ammallee waan sirratti himannu jira. Maal narratti himattan? No, xiqqoo turuu qabda. Wanni kun by the way na qunnamee jira Keeniyaatti beektani. Wallahi Keeniyaan na qunnamee jira. Exactly waan amma deemaa jiru kana Keeniyaan na qunname gaafa dura dhufu 1999 Keeniyaa turre 2000 achitti hidhamne turre gaafa saniga Keeniyaa kana keessatti namni kuni oggaati asii gabbaate poolisni yoo ati kararra si argi akkanuma bifumaan silaaleeti khootu ku jaabbaa siin harka sin marateetu mu si fuudhee sin deema gubboo kafaluu qabda qarshantam 60 dhibba whatever shilingii Keeniyaa isaanii qaban san 500 waan qabdu kannitee deemta inni immoo san fudhatee deemee galee jaartiif foon bitee gala ugaali isaanii marqaa isaanii san tolfataniiti bakka irraa nyaatan jaartii poolisni kanuma dalagaaba maaliif wanniin isaanii mindaan isaanii xiqqaa waan ta'eef ummatuma baqataa kanarraa deemee maallaqa dalagate jechuudha shaqqalata deemeetu mani qabaa khootu siin jaa maal goota biyyattii yarra abo ani baqataadha hin jiru khootu fidi askan fidi kisha harka jalaan waatti kannita jechuudha 500 qabaatte waa qabaatte itti kannitaan deemtaa jechuudha mana murtii si gadhiiseellee manni murtii hold si godha ati wanjaleenyaa jedhaniiti gaaf tokko ani torbaan takka hidhameetiin Keeniyaatti ni yaadadha gaafa san baqataa turre erga manni murtii UN dhuftee na baaftee booda duuban na hambise poolisni motaala kuma tokko ofirraa dadhabe haga maallaqa fidduu maallaqa hanga fidduu si gadi dhiis torbaan na qabee karchallee na deebisee warri karchallee ol na deebisuu didanii booda poolis xaabiyaa na geessanii akkasitti firraa na gadhiisan jechuudha. Amma biyya keessas maaltu eegalee erga guyyaa 60 maasxanqaqaa boosiin Ameerikaan itti kanne booda manni murtii tana keessa shaqqalata. Qarshii hagana fida oggaa fudhattee poolisa bira oggaa dheetes kunis waan shaayii fidii siin jaa jechuudha. Waan shaayii fidii siin jaa ani hoo anis qooda kiyya fidii siin jaa is corruption. Corruptionni lafa qabatee jira jechuudha. Kanaafuu Oromoo wanni godhuu qabnu amma nuti hiikaa jirichaaroo kanaas hin feenu. Drama dhiifamaa kanas hin barbaannu. Hiikaan keenyas jumlaadhaan. Hiikaan keenyas Abiy achirraa ka'ee hayyoota keenya warreen mana hidhaa jiran sababa siyaasaatiin abbaa fedhu maqaa kaafaa'ootiin maqaa abaa'ootiin maqaa adda addaatiin warri hidhame hundi Oromoon xiqqaa guddaan hiikame isaanii wajjin diridirii godhaa jechuudha. Isaanii wajjin barbaachisaa ta'an mootummaa coomsaa isaanii wajjin haasoo danda'an. Kana achi Abiy Oromoo bira fudhataman qabu tokkoffaa silxaanni isaa dhumee jira. Angoon isaa ni dhumata. Angoon isaa ni dhumata. San gubbaan ummanni uf si jibbinee jira jaan jechuudha. Warri isa jaalatu kaadiree fi warra miidiyaati. Ololtuu galgalaa ganama asirraa buufaa isii afuuftu qofa jechuudha. Ta asirraa Abiy jettu malee yookaan warra miidiyaadhaan akka jiru fakkaatu. Miidiyaan isaa waan hin jirre ni jira jedhee ummata fakkeessu kana waan hin ta'in ummanni Oromootii fi Sidaamaan Walaayitaan Tigreen Somaaleenu abdii illee maali warri arrantana amma eenyu Mustafeetti ka'an kun hundi Abiy uf jee jira ummanni we don't like you jechaani jira bakka that's it ummanni gaafa si jibbe maaliin si godhaga gaafa ummanni si jibbe you have to know that hariifatti aboo namichi sun numa smartiidha bar haa xiqqaattu haa guddattu bar Haayila Maariyaam hanqatee bar Abiy boo Haayila Maariyaam hoggaashan bulchee bar osoo hudduu keessa dhiitanii at least that guy is smart. Arrantana awasa keessa wahi osoo waraanni sana inni deema bar arraa Haayila Maariyaam bar akkasi nadiddanii hayyee gaaya Oromooti bar qabsoon gaafa isaa sana akkasi finiin deeme erga nadiddan hunoo angooti jesin irraa dabarse jeeti Abiy irra mulqatee biraa deeme jechuudha. Arraa Haayila Maariyaam awasa keessa mana isaa nagayaan jiraate namichi kun biyya alaan jiru Itoophiyaa keessa nagayaan security malee deema namichi kun. Hanqanallee yaaduu dadhabeeti arrantana inni ilmaan Oromoo irratti duguuggaa hama waggaa lamaan kana keessa duguuggaan jireen nurra gaggeessa jechuudha namichi kun. Sinigalee soo kanaafuu Abiy umriin qabu he's gone deemee jira Oromoo keessaa bahee jira Walaayitaa keessaa bahee jira Sidaamaa keessaa bahee jira Somaalee keessaa bahee jira ummanni kun ummata 70% Saawuzarni warra public Tigraay keessaa bahee jira iddoo tanatti ummata naannoo Amaaraa sanuu eliitii nafxanyaa warra Finfinnee keessaa warra maha Itoophiyaanizimiidhaan warra Itoophiyaa ta'e qofa malee Amaarii dhugaa sanuu isa quban qabu jechuudha. Ha dhugaa gabareen achi keessa jiru san isa quban qabdu.
so ummata haga tokkootu warra isaa dibbeetumuu fi warra miidiyaa kana warra kaadiree garaaf bultu hanquma tanaatu isaaf dibbeetumu malee abiyyi kutee jira jechuudha. Onnee ummata Itoophiyaa keessaa bahee jira. Onnee Oromoo keessaa, onnee sabab sablammoota keessaa bahee jira jechuudha. Kanaaf amma carraan inni qabu abiyyiin warraa isa ummataatiin ni ka'a. Dubbiin Tigraayituun dubbii guddoo dhalte haajii xinxalaan takkaa xinxalli isaa lafa bu'ee hin beeku. Never xinxalli keenya lafa bu'ee hin beeku. As qofa irratti illee ni jiru. Dubbiin Tigraay filatuun abiyyi irratti lafee qurxummii laagaa seente taatee jirti. Lafee qurxummii talaagaa seente tan baane ta asitti qarqaramte taatee jirti. Ummanni kun yoo filmaata gaggeeffate ummanni beetani ummanni kun bar qalbiidha bar psychology bar ummata bar psychology bulchita bar waraanni uniformi uffatee nama dura deddeemu kun is just like is a psychological mane bar ilma namaa kan lafa qabuun dandeessu war mootummaa jechuun nama ummata dila kana ummata miliyoonaan lakkaa'amu lafa qabee taa'u qalbii isaa psychologyidhaan bitu jechuudha. Gaafa ummanni ati weak ta'uu kee yookaan dadhabaa ta'uu kee humnan qabduu si arge ummanni si kaa'achuu lafa. Ummanni si tuffachuu eegala siin ajajamu. Gibira siin qabalu siin jaa siif hin ajajamu. Maal ta'a jechuun waraanni ni si ajajamu didaa jechuudha. Amma abiyyiin akkas taa'aa jira. Dubbiin Tigraay fuuteeti maal godhaa jirti? Yoo filmaata kana dabarfatan Tigraay nagayaan Republic of Tigraay taatee anqas 39 siitu murteeffattee biyya mataa ifii tolfachuuf deemaa jirti. Jarri tolfatee bar indirectly itti jiran processarra jirani bar. Suutuma suutaan biyya tolfachaa jiran. Faabirikaa xiyyitii amboorraa fudhatan achitti ijaarratanii jiran. Faabirikaa makiinaa qaban, faabirikaa kiniinaa qaban. Faabirikaan addunyaa tana hundi achi jira. Baankii Itoophiyaa waa takka keessatti hin hambifne everything galfatanii jiran. Amma isaan wanni fedhan maal beektaa? Maaltu mataan dhukkubse jira kana wajji. Nuti biyya xixiqqoo biyya maal jettaniin biyya xixiqqoo walii guuramte tana. Dur walaayitaanis biyyaaf dandeessee turte maallaqa mataa ifii qabdi. Sidaamaan akkasi kun hundi akkasi. Maalumaatu nuti biyyuma xixiqqoo tanaa wajji galgalaa gana mataan dhukkubsee bakka nu ammaan booda gaddeemne wannummaan nuti Finfinnee irraa mataaf dhukkubsinuuf hin jirru. Amma tooftaadhaan akkuma goone namicha kana maal jarri beektaa paaswordii fudhatanii deemanii. Paaswordii abii jalaa fudhatanii deeman. Paaswordii waraanaa abii jalaa fudhatanii deeman. Paaswordii ummata insa akkatti basaasan intelligensii jalaa fudhatanii deeman. Waa hunda paaswordii jalaa fudhatanii deeman. Kanaaf bar arraan tana bar waan qabanii gadhiisan waraanni wanni milkaa'uu dadhabeef wanni qeerroos dhaabuu dadhabaniif wanni ummata kana hunda akkana dhaabuu dadhabaniif paaswordii harkaan qaban paaswordiin jara bira jirti. Amma jarri yoo rabbi jee xiqqoo booda akkuma Eertiraa san dhagoof teessan jechuudha. Inumaa kajara kanaa irra wayyaa. Maaliif jennaan Eertiraallee harka qullaa baate mallas asumatti jalaa qarshii jijjiireetu waa hunda harkaa fudhatee duraan isiin Jaapaanii nuti sammuu teenya gurgurannee jiraannettee beektaa xaaxxaa jette Eertiraanis. Nuti Eertiraan Jaapaanii nuti Jaapaanii Afrikaati. Gaafa muramne nuti xiqqoo xaaliyaa waan isirra turteef nuti Jaapaanii Afrikaa waan taaneef sammuu teenya gurgurannee jiraannettee dhaqee Isaayasis achiin uummata irra taa'ee hayyuu gatee fixee guyyaa kaan biitti beelaa fi miskiina utee haftee jechuudha. Kun jarri akkasitti hoo deemaan jiran. Kun jarri abbaa kiyya. Faabrikaa makiinaa, everything, waa hunda, haqawwee, jinni, misaa'il, waan isaan hin qabne hin jiru jechuudha. Tigraarraa muratte akka Eertiratti hin beeloytu. Waa hunda qabdi. Sudaanii hojii karaa tolfachaa jirti. Karaa itti wanni jettu. Isiin garuu deemuu qabu osoo hin taane biyya tanallee akka isiin abii jalatti hin bulle gootee biraa deemuuf jirti jechuudha. Abiyoot kiyyaasuma nugusan taha nugusa torbaffaatiin taha nugusa hin jiru gadaan nugusa. Yoo nugusa torbaffaa ta'uu feete deem ganda Minilik deem achi dachii jala jiran meetira jaha ganda Adam Gal achi jiran gandi nugusaa gadaan nugusaa dabree jira. Gadaan kooministii dabree jira. Gadaan diktaatarummaa dabree jira. Gadaan Oromoo fi uummata sabaaf sablammoota baasu hundi gadaa demokraasii qofa jechuudha. Gadaa demokraasii qofa jechuudha. Sinii galee kanaafuu injifannoon teenya fagoon jirtu. Oromoon ammallee isnaattuulet qabsoo teenya hafini sinu qabsoo warraaqsa uummataa kana tooftaan isii jijjiiramaa deemaa jirti. Irra daloo qabna sirritti. Already warri biyya alaa jirtan mataadhaan ambaasaadara tahaa jirtan sagalee tahaa jirtan akkasuma diinagdeenillee gargaarsaanillee saba keenya bira dhaabbachuudhaan
furmaata itti godhuu qabna jechuudha. Furmaata itti godhuu qabna. Kanaafuu yiqirtaan tun ni beeyna waan isiin deemtuuf immoo gadhi dur maal ture beeytanii qabsoo tana eenyu kanninaa jechuu ture. Mee dubbii tana naa maarki godhadha. Dubbii tana maarki naa godhadha. Qeerroo waggaa afur ofteeti Baqqalaa Garbaafaan mana hidhaa turan Dr. Professor Maraaraan faan Daawit faanis asmaraa turanii namni tokko lafa hin jiru. Eenyu kanninaa jennaani maal goona jedhan riifoormii goonaa jedhan jechuudha. Riifoormii gooneetuma asuma keessaa sabboontota laallee isaanummaan kun akka jijjiirama fidan goonaa jedhan jechuudha. Dubbiin san immoo nama waraabessa irratti foon fi'atee nu goote jechuudha. Amma akki dursan hin jiru. Amma tooftaan nuti deemnu hoggana ni qabna ni qabna. Hogganaan keenya eenyu Jawaarii fi Baqqalaa Garbaafaadha. Daasee jaalannus jibbinus hoggantoonni keenya isaani. Maandeellaanuu hidhaa waggaa 27 quufee achii bahee bulchee jira. Mahatma Gaandiin hidhaa bahee bulchee jira. Tana jala muree isin hima. Hogganni keenya arrallee borullee akka nuti gaaza qican akka nuti qabsoo teenya itti wanni jennu arraan tana yiqirtaa miila walirraa dhugan tana boosii isaaniitu asirraa itti himee jira akka gadhiifaman hundi isaanii haa isaan chirichaaroon gadhiisuu fedhan malee gadhiisuuf deeman. Nuti immoo kafeenu jilmaadhaan hunda isaanii gadhiisu. Abiyyi wajji diriddiriin hin jiru ammaan booda. Abiyyi wajjin diriddiriin hin jiru. Abiyyi wajji teenye naasoo tana booda. Abiyyi angorraa ka'ee silxaanan qabdu ammaan booda mootummaa coomsaa qof kan nuti sochii haasofnu. Paartii ni qabdanii. Hogganaa ni qabdanii. Of course ni qabna. Hogganaa keenya hunoo mana hidhaa taa'ee nu hogganaa jira. Leenca qabna mana hidhaa keessaa ka taa'ee nu hogganaa jiru. Jaalattullee jibbitullee. Akkasitti gizee nafxanyaan ija isinii babate hish jee isinirra ari'u qalama takkaan. Akkana masmaruma takka barreessaa laala akka maxaaxaaxaa godhaa gir hundi cal asirraa ni waccii nafxanyaan tun ni waccii maarriyyoo ja'anii ay abii numa shawwadamte bar gaafa Jawaar jiru bar isin hin tuffatani arra akkatti isin tuffatan gartanii arra walaa Shimallis jee walaa Taakkala Uumaa jee arra jedhe akkatti arrabsan akka tuffatan gartanii mi gaafa Jawaar ala jiru sammoo xalee masmaruma takkatti barreessaa isaarra dhorkaan. Tokko jahana leenca tokko kuma allo laala xalayuma takkatti barreessa naata akkana gonni je gir jette xutte hundisi sini gale so kanaafu jara keenya qabsoon keenyatti fufa lagannaan guyyaa lammaffaa qoqqobbiin karaa guyyaa lammaffaa akkuma jabaatee jira hoggantoonni keenya guutumaan guutuu ilmaan Oromoo hanga hidharraa bahanitti haal duree tokko malee qabsoon keenya cimeetti fufa bifa jijjiirateetti fufa akkanumatti fufa jabaadha gargaarsa keessanitti cimsiisa meesila sirba zarii wadaajo tokkoon isinii ban sila ani maalan si godha si jibbee addunyaan si jibbee kayyoo saniin banuu fedha si jibbee sirba isaa sana mee sila saniini isinii cufa waan hojjetutaniif galatooma Abiyyi albaatiif irratti albahaa jira beeta mangistii keessatti nafxanyaanis akka siin jenneen goone jettee itti ka'aa jirti Jawaar nu hidhi siin jennee hiite amma immoo Tigraay nu dheesiin jennee diddee jirta. Tigraay akkamittiin dha'a jaani bar foormulaa kamiin rooboot guurratee dhaqamoo maaliin dhaqee Tigraay dhaqee dhoofame natti himame higa mee maaliini Tigraay dhaqee dha maal jaaniin beeytanii hidhinnaa deemiitii hayyee Jawaar nu hiite mi'ee hayyee erga Jawaar nu hiite ammallee Tigraay nu dhawii jaaniin Tigraay nu dhawii jaaniin akkam godhee dhaame tell me formula kamiin dha sirba wazarii wadaajoti isinii bana jee duraanii ittiin qophaa'anii dhiifama so kanaafu galatooma waan hojii turtaniif Abiyyiin karaan inni itti Tigraay dhawuun jiru taniifu ammallee nafxanyaa bira kiiloon isaa qannastee jirti Oromoo bira guutuu quttee jirti dhiisa abbootii garaa takka taasii hallayyaa fiitiif bultu warra dignity waan jedhamu qabna dignity waan jedhamu jira beetanii dignity jechuun ilmi namaa tokko rabbiin sammuu kasii kanne amata meeqan jiraadha jettee if gaafachuu qabda how many years I'm gonna live in this world amata meeqan jiraadha akkamittiin if garaa kanaa jee jiraadha namni bar dirqama politikaa keessa seenee politikaa bocolachuu dirqama miti bar yoo san dhabde dalagattee jiraachuu dandeessaa bar yoo san dadhabde haala mijeeffattee karan taaneen jiraatta malee if hin gurgurtu
arrantana nafxanyaa biratti kiiloon Abiy gaafa Tigraay filmaata gaggeeffatte daangaa fi cuqqaallatteeti filmaata gaggeeffatte gaafa gaggeeffatte Kaasaahun Camadaa tokko isaami እነዚህ ድንጋይ ስር ተቀርቅሮ ምናምን ሄደው እሱን አሁን ነው መፈትፈት ኸጀ Kaasaahun Camadaa ኢሳን ባቱ ተኻድረ ነፍጠኛ ተኻዲ Abiy ማልፍ ጀናን ጆሃር ደ ጅራ ቢኮዝ ጆሃር ቀለማ ማለ አርካን ቀቡ ጆሃር ሂደፊ ጅራ ኑ ሂድ ጃኒን ሽመልስ አብዲሳ ኑራ ኻሲ ታከለ ኑራ ኻሲ ኻሲፍ ኦሮሞኒ ደንዳ ቤተን ኦሮሞኒ ደንዳ አመጋ አማ ኸይቲአኑ ትግራይ ኑደው ቀብዳ ጀቴን ኡመኒ ይቺንማ ማአለ ደፋፈርም ጀጅረ አለ ደፋ ኸሬ ፓርላማ ረጀጅረ ዱቢን አከሲ ያደንም ተዳበዳ ጀን ኸና በረማ ይቅርታ ወኒ አበዛሜፍ ሶዳ ሙደምሱዳ ትግራይ ዶይን ጅብሪን ኢሳ ኦሮሞ ቆፋ ኦሶንታኔ ኢብን ነፍጠኛ ብረቲ ኢራቀነስቴቹ ጋዝኒ ጥቆዳ ይራታ ጋዝኒ አከጋሪቲ ይራታ ማልፍ ጀናን እንጉን ኤርገመሳን ጉን ገብሪቻ ዋንቴፍ ኤርገመሳ ዋን እንጉተቲኒፍ hindi sanin isani sin fedhanini so akkanatti khufati fokkota khufuf deema jira Abiy khufati fokkota khufuf deema jira maal goona ga carrasati sila oromo qabate namichi kun waggaa 10 miti haga fedhani bulcha oromon 85% fudhatteni turte 85% at least Abiy khana fudhatte turte isaaf khaysaaqe khanafu wanni goonuuf hin jiru carraa isaati isaaf mude thank you so much waan hojii turtaniif ajaiba ya dubbi bara sasa Fate Aniyya Ambasa Sasa Ajiru Aku mufiti khasa Timuru Namu Sitiru Sifir Rawaya Nandani Guru itti sirbine itti himne dhagahu dide maal gon Fate Aniyya ti eenyu si warjatan Fate Aniyya Oromo Music 2020 jati Fate Aniyya nuti girrisaan harkan khanninu risaan nifuna akka goonetu harkaa fuuna taana laal qoma dhaanne dubbanne jechu itti muddina itti cufna isinilleen bakka jirtanii qeerroo teessan akka gaaritti itti erga jajjabeessa kharaa cufsiisa wacaafaa hidhachiisa qoraan irratti fi'a
akkasi qabsoon jabaatee namu ammaan tana maaliif biiti kun khara bira deemaa jirti biiti waan khara diigamuu deemaa jirtu namu qa'ee fi eegsisuu qaba jechuudha mirga qa'eesi kanaafuu basaasa dhaabbadhuun deebinee tiibnee jirra basaasni waan dhaabbachuu dide basaasninis ifiif tarkaanfii furra fudhate maal goonaga qeerroon kadhattee dadhabde isinillee jajjabeessaa bakka jirtanii wali jaarmee it's very important hedduu barbaachisa waan biraan godhina namni akkanatti ustaniituma wooma alatti eegaan oolina bakka jirtanii waan xiqqoo takka godha wooma xiqqoo takka namu bakka jirtanii wal beeytan wal dafaa hootaati aboo hoodhaati isin akkana godha ifirraa eega wanni godha jechuu qabdan jechuu kana gochuu qabdan jechuu yoo kana goone abshir yiqirtaa zamaniin isaan baanan oromoon tun hundi amma hiikamuuf deemti beerisuun akkitti isaan hiikaman immoo akkitti isaan hiikaman akka isaan jumlaatti hiikaman akka abiyya angoorraa ka'ee mootummaan cehumsaa dhaabbatu feena nuti girrisaa fi cululleen jechuu warra afaan abiyyi hirriba dhorkee culullee itti taane kun ammallee dhiisuun teenyu jechuu akkuma ambaasaaddara taane matatti sagalee saba keenyaa taane waan dandeenyu goone gargaarsa goone huunee qabne kana ammallee hudhuun itti mudduun itti cufuun jabaatee tufu jechuu waca afaan keenyas tufufa doddoti karra cabsuun itti fufa dhakaacha karra guuru itti fufa meegaa waraana kuma dhibbaa fi nama miliyoona 50 kamoo hatu laallaa jechuu kanaafuu namuu bakka jirtanirraa joollee bakka jirtanii jaara qe'ee jeessanii jajjaara bakka jirtanii bilbila dhiisa nama kompileen godhina namarraa kompileen godhuu dhiisa namuu waan dandeessan dalaga isaaf fitti jira maal goona gafaati anni yaa jette kormittiin ambassaa tana Jalan kale kayon lupu kakali bola tokota wale haya dansa jalan kale kayon lupu kakali bola tokota wale ona jaso jalan unurang bobele ona jaso jalan unurang bobele batu yasena godan misakale لا جرخين أما دبين كبارة إجن خافتنا كبارة أجندان خينيا كبارة إجن خافن كبارة إجن خافتنا جريسا تقولين تك هنگ موتين خينيا جريسا أشخيسا بهوتي إجتة سن خاسنا أما نموني أجندان وجرجوت فدان بلسجنا أجندان وجرجوت فيد أو موتو ما خوني هركا كلها نبوجين جاك بولشيت سيمي تخانو تيم نبينا نوتي أين محمد را ويانا دربي سيتو نو دربي ويانا كيروتو دربي هون دخيني على قلتي we don't wanna lie عمالي أتشو مجرن they are still there don't fool me do not try to fool me okay أنا fool نقولو في يادين نوتي درسا جوار محمدي نو fool نقولو ندن ديسن هاگه مانديلا خيني أتشخيسا قبهوت هاگه إسا أتشخيسا باف نوتي أجندان خيني هايوتا خيني رأيجتين ينقاف نورر لي برولي هونيت ما قبنا بيتنا هونيت ما قبنا يجو هاكا دومتي خناف نشودو في يالنا فاتي أني يرتين سندي بس بقى في تشوت تنجرا شارجرين سنة الأمة هاجرا
jara keenya khalees cululle arras cululle borus cululle okay akkaan afaan keessan isinitee dubbadhu yaadina duraanis nuti sagalee ummataati sagalee qeerrooti arrellee borulle qeerrootu injifata qarreetu injifata tanetti amanna akkaan akka keetee si dubbadhu hayaddaate kaameeraa qabdaas bee dubbadhu afaan qabda rabbiin afaan siqannee jira mooyyee goote afaan kee mooyyee ta'etti cafaqattu as bahi waan itti amante waan jaalatturra akka feetetti lallabaa oli nobody cares garuu akkaan akka keetee si dubbadhu yaadin arrellee borulle hogganaa kiyya Jawaar Mohammed whether you like it or not Jawaar Mohammed is our prime minister of Ethiopia jaalattanii jibbitanillee hogganaa keenya Jawaar Mohammed fi Baqqalaa Garbaa faadha warri nu hidhame kana jechuudha jaalannullee jibbinullee atilleen afaan beektuun gabbeeyti mooyyeetee afaan keetiin cafaqattuu gabbee dubbadhu mirga keeti akkaan akka keessii teessii dubbadhu jechuun dandeessu I have my own idea jechuudha kanaaf qabsootan akka itti finne beeyna culullee fi girrisaan akka itti finne beeyna arrallee gir jenneetu markaa fuune jechuudha kanaafuu ammallee ittiin sin deebisa faaxaniyya نجانا ترى فاتني يا لفت تجرتي ciao guys اتجي channel okie dokie